Damni namaa daangaa darbee keessaaf alatti dagaagaa jira. Hojjettuu duraan turte biratti hojjettuu haaraa fiddee jechuudha. Madaamini ishiin duraan turte akka galtuu fi yeroo ishii dhumate ishii sun immoo hojii akka barsiifamtuuf otoo hojjettuun ishiin duraa kun hin galin daftee dursitee too'ii madaamii fiddee guyyaa 5 hojjettuun ishiin haaraan kun dhuftee warqii madaamii dhabame manni muduun ifottoffamaa hin argamne jechuudha. Ashamaa harka fuunee nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isin jechuun nan barbaada. Haaraa kan dhuftan gara chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtanii like gochuudhaan yaada qabdan koomentii jalatti qeeqas waan kamiyyuu jechuudha. Waa yaada keessan keessa dhufe barreessuudhaani video kanallee hiriyoota keessan keessuma jechuudha namoota haaraa dhufanii fi biyyarraa of eeggannoo akka taasisanii fi sheerii godhaa isiniin jedha yoo jaallattanii gara yaada dhufeetti yeroon darbu jechuudha. Hojjettoota lamatu ture takkittiin kan duraan hojjechaa turte gara biyya ishii galuudhaaf yeroo ishii xumuratte tikeettii kan eeggachaa jirtu sana gidduutti madaamiin hojjettuu haaraa fudhattee ishii bira turte sanaan hojii akka ishiin barsiiftuu fi daftee otoo ishiin hin galin fidatte jechuudha. Sana booddee maaltu ta'ee hojjettuun ishii haaraa sun dhuftee guyyaa 5 gaafa bultu hojjettuun ishiin duraa sun jechuudha warqii madaamii kan harkaatii fi kan mormaa fuuteeti shaanxaa ishii haaraa dhuftee sana keessa keessi jechuudha. Gaafa kana manni muluun hin barbaadamee iffottofamee warqiin kun hin dhabame gaafa dhaqanii boorsaa yookaan immoo shaanxaa ishiin mi'a ishii uffata ishii itti fidattee dhufte sana bananii gaafa laalanuu maaltu ta'ee hojjettuu ishii haaraa sana keessaa uffata ishii mi'a ishii keessaa warqiin madaamii argame jechuudha. Gaafa kana maaltu ta'ee hojjettuun kun ishiin haaraan dhufte kun hojjettuu afaan hin beeknedha jechuudha. Afaan hin beektu. Sana booddee wanti ta'e maaltu jira yoo jettanii isaan immoo beektu jechuudha. Biyya harabootaa keessatti waan xinnannuu ishii sirratti qabanii yoo ta'e jechuudha. Isaan sidhiisuutii hin danda'an jechuudha. Yerooma sana hojjettuu ishee haaraa fida sana baasanii gara biyyaatti galchina malee biirootiyyuu hin galchinu ishiin hattuudha jedhanii gara biyya ishiitti deebisuudhaaf maal akka ta'ame hin beekamu. Fuudhanii baasanii jedhan kan ammoo formeeshinii isaa kan kenne micayyoo obboleettii madaamii sana bira kan hojjettudha jechuudha. Isheen maal jette adaraa keeyii jette adaraa keeyii hordoftoota keetii fi namoota keessuma haaraa biyyarraa dhufanii fi namoota nama bira hojii lamaanidhaanis kan hojjetan akkasuma immoo haaraallee kan dhufanii gana hojii baraa jiranii fi mi'a isaanii of eeggannoodhaan akka qabatan mi'a isaanii of eeggannoo akka taasisan yeroo hundumayyuu itti himii ofaa eeggatanii jette jechuudha. Maaliif micayyoon kun balleessaa hin qabdu jechuudha. Afaan qabaattee afaan beettee falmachuutii hin dandeessu jechuudha. Ishii suni wanti ishii ilaallatu hin jiru. Yeroo ishii fixattee jaalattee gara biyya ishii galuudhaaf jirti jechuudha. Garuuti micayyoo ishii haaraa kana maal goote akka ishiin hin hojjetanne miqqayyinatiidha fi jechuudha. Gidiraa keessa ishii guute jechuudha. Akkatti biyya ishiittiyyuu galtuyyuu hin beektu jechuudha. Qilleensa kanarratti haftee dhiifteedhaayyuu hin beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko wantoonni namni keenya godhu hedduu tokko nama gaddisiisaa hedduu tokko nama haarsa jechuudha. Wanta bineensi walirratti yaaduudhaaf hin malle jechuudha kan walirratti yaadu. Silaa ofishiiti yeroo ishii fixatteeti gara biyyaa galuudhaaf jirti jechuudha. Birrii kan kaffaluuf madaamidha jechuudha micayyoodha. Nyaata kan nyaattu kan madaamiti jechuudha. Ijoollee otoo ishiin jirtullee bakka ishii jaalachuu dhiisanii ishiillee otoo irratti fidanii okkee haa ta'u jechuudha. Garuuti jechuudha ishii yeroo ishii fixattee gara biyyaa gaafa ishii galuudha jettu hojjettuu keenya haaraa kana hojii nu barsiisedhanii gaafa fidan birrii madaamii fiddee dhuftee uffata ishii keessa keessi jechuudha. Otoo beettee jechuudha dhugaa dubbachuu fi keessumaa jechuudha namoonni jechuudha duraan jechuudha kan afaan beettani biyya namaa keessa kan dhuftanii hojjettoota haaraa gaafa isinitti fidan jechuudha biyya keenya keessa biyya kamiyyuu haa ta'u jechuudha afaan kamiyyuu haa dubbatan jechuudha akka kee yeroo biyyaa baatu maaltu akkasi mudate afaan wallaaltee jechuudha. Isa kana ilaali hadaraa kee gargaari jechuudha gidiraa irratti yaadin ilmoo dubartii akka keetirratti jechuudha. Akkati shilloo kee ishii ergattu gaafa rakkinni ishii ragee
lakkoofsa madaamii lakkoofsa ijoollee madaamis haa ta'u nama sani keessa lakkoofsa nama ta'ee kennii fi maatii ishee akkamitti qunnamuu akka dandeessu yeroo rakkinaatti nama ishii gargaaruu danda'u akkamittiin jechuudha lakkoofsa ishii lakkoofsa naannoo sanaa iddoon ishiin jiraattu sun maal akka jedhe lookeeshinii ergachuu isa kana barsiisi. Madaamii wajjin akkamitti akka jiraattu hojii akkamitti hojjechuu akka dandeessu hamala akkamii horachuu akka dandeessu jechuudha obboleettii kee barsiisi. Afaan kamaa dubbattu lammii kamaa taatu. Waa'ee siyaasaa dhiisaa obboloota koo kan nuti baanee biyyaa hojii hojjetachuudhaaf amantaadhaan waliin qoqqoodina. Amantaa kamiyyuu haa hordofan ortodoksii, musliima, beenxee, kaatolikii wanta barbaade waaqeffata maaltu si galche? Kanatti baateef hojii kee hojjette miti. Ishiin kunis obboleettiin kunis akkuma kee kana hojjetattee ulfinaan ishiinis gara biyya ishiitti haa galtu gaafa guyyaa ishii ga'e maaliif itti miqqanta? Mee obboleettiin kee kunis wacii taatee yookaan liqeeffattee haati ishii qoraan itti baattee wanta qaban itti gurguraniiti jechuudha kan biyyaa baasan. Maaliif obboloota koo maalinni gidiraan akkana dhugaa rabbi adaraa keessan obboloonni nama lamaan hojjettan jechuudha. Tokko nyaata gaafa hojjettan tokko immoo qulqullina irratti yoo hojjettan jechuudha. Hojiin keessan akkas yoo ta'e wal bukkee yoo jiraattan gaafa ishiin tokko si biraa dadhabde ishiin nyaata hojjettu dhaqii gargaari yeroo firii qabde yoo ta'e. Ishiin immoo qulqullina qulqulleessitu immoo ishiin nyaata hojjettu yoo dadhabde ati fikiiti hojii kee fixatte firiidha yoo taate obboleettii kee ishii hojjechaa jirtu ishii hojiin itti baay'atee jiru dhaqii gaari maaliif biyya namaa keessatti wal nyaanna? Hedduun keenya jechuudha ofii keenya gaarii goonetti ishii takka immoo madaamitti ammeessina jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ati madaamii of jaalachiisuudhaaf gaafa akkas gootu walitti qabdee sin jibbite jechuudha madaamin. Ishii waniyyuu waliin tolle sin jetti gaafa ati garuu bakka lammii kee ofitti qabdee hojjettu akka kee ofitti qabdee gaafati jaalatu si yaadu waaw isaan wal jaalatu isaan waliif yaadu akkam namatti toluu siin jedhu jechuudha si hawwachuudha. Garuu gaafati bakka dhadheetoo lammii kee hojjettu akka kee gaafa qoqqooddu nuufillee sanuma tu waan gaarii nuuf yaaddu ijoollee keenyaafis waan gaariin gootu mana keenyallee hin balleessiti siin jedhu siyyuu si namaanan jechuudha. Kana biraan jechuudha hojjettoonni lama taatanii sadiis afuris hojjedhaa jechuudha. Waan lafatti argitan yeroo lafatti argitan sana kaasaa dhaqaatoo isaanitti geessaa jechuudha. Malee hojjettuun ishii sun kaastee hageessitu kanaa ta'u hin jedhina jechuudha. Abbaan argite dafii kaasitoo dhaqiitoo madaamii keessaa ta'u ministeera keessa ta'u kana lafaa fuudhee hoodha jedhaatoo amanamummaa qabaadha jechuudha. Jibbina yeroo hojjettuun akka keetii biraa madaamiidhaan walitti buute waan tokko balleessite madaam dogoggortee kana balleessite dhiisii irra darbi maaloo jedhiniti jaalalaan jechuudha. Afaan ho'aadhaan ishii taarte sanayyuu akka madaamin irraa qabbaneessistu taasisi. Obboleettii koo maal akka nu mudatu hin beeknu yeroo kanaan booda dhugaa dubbachuuf waan gaarii qofa sammuu keenyaan ayyaannu waan gaarii qofatu nu fayyada obboloota koo. Waan namaa walirratti yaadnu biyya namaa keessatti waa'ee siyaasa isaa dhiisnu siyaasa miti kan nuti baane of jijjiiruudhaaf jireenya keenya jijjiiruudhaaf namni hundumtu waaqayyo fuulduratti tokkodha obboloota koo wal miidhuu haa dhiifnu. Maallu godhamee waan akkana mucayyoon karaa irratti odoo hafte qilleensa irratti odoo hafte otoo maatii ishii araaddu odoo fuula rabbii deemte maal deebifte wanta goote kana obboleettii ishii akkanatti miitee. Feetu Amaara ta'e, feetu Tigree ta'e, feetu waan barbaadde ta'u dhiisi. Hojjettuu akka keetii irratti waan hin taane hin dalagin. Ofii keetii gaarii gootee hojjettuu akka keetii ammeettuu hin godhin. Wallaaltuu hin godhin. Bakka ishii wallaaltetti gorsi. Bakka ishii wallaaltetti harka ishii qabi kaasi. Dhugaa waaqayyoo jecha bakka Oromoon gaafa ammaa amalatu nama hanqata malee manni nama hanqatu jiru. Kanaaf obboloota koo garaa walitti jabaachuu haa dhiifnu akka ofii keenyatti haa laallu hojjettuu akka keenya amanamummaa haa qabaannu mana hojjennu keessattis yeroo sana namni nu kabajaa yeroo sana waaqayyo illee nu kabajaa yeroo sana wanti nuti hojjennu illee nuuf eebbifama maal waan namaa hojjennu odoo waan gaariin baay'een jiru yeroo nuti qabnu yeroo gabaabaadha obboloota koo umuriin nuti qabnu umurii gabaabaadha. Umurii nama biraa irratti dabalachuu hin dandeenyu dafqi nama biraa kan keenya ta'uu hin danda'u ishii sunis ofiisiif dafqitee fudhattee jechuudha gatii dafqashii atis kan dafqite madaamisii kenna ishii saniifis madaamii kenna kan kee omtuu wanni ba'u hin jiru maaltu ammeenya nu yaachise maaltu waan hin taane walirratti nu yaachise obboloota koo koottaa gaarii bichaa waliif haa yaannu ammeenya haa dhiifnu ani kanuma siniin jedha
yaanni koo dogoggora yoo ta'e naaf kalchaadha. Viidiyoo biraatiin deebinee amma walitti deebinutti nagaannaa turaa. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Namoonni yaada garaagaraa qabdan immoo lakkoofsa koo fudhachuudhaan profaayilii jalaa na dubbisa.